xiyyeeffateen vaayirasiin jedhu koronaa vaayirasiin jedhamu kuni eenyudhuma manuma vaayirasii keessaa sanyii tokko. Vaayirasiin sanyii hedduudha. Kan qufaa nama qabsiisu, kan ija nama boochisu waan akkasii adda addaatu jira vaayirasiin kuni. Kana keessaa koronaa vaayirasiin kuni vaayirasii sanyii tokko. Vaayirasiin kuni koronaa kuni takka amma yoonatti beekamee nama miidhee qufaa nama qabsiisee yookiin dhibee adda addaa somba keessatti fidee hin beekamu. Dhibeen kun calqaba barana vaayirasiin adda addaa bara baraan of weeddaree waan dhufuuf vaayirasiin koronaa jedhamu kun biyya chaayinaatii ol ka'ee achirraa addunyaa guutee deema. Egaa kuni koronaanii maqaa isaatu kana malee sanyii vaayirasii keessaa sanyii tokko jechaadha. Vaayirasiin kun vaayiresoota jiran keessaa keessumaayyuu adda kan ta'edha. Vaayiresoonni biraa yoo namni sitti dhiyaatee haxxiffatee hafuuraan sitti darba malee qabannaadhaan hin darbu. Koronaa vaayirasiin kun karaa hedduun nama darba. Tokkoffaa yoo namni vaayirasii qabu sana namni tokko dhaqee harka qabatee nageenyuma gaafachuudhaan godhe. Lammaffaa yoo namni vaayirasii sun qabaatu itti dhiyaatee nama vaayirasii hin qabne sanatti hafuura obaasedha. Sadaffaa of eeggannoo dhabina namootaati. Attamitti of eeggatu kan jedhu kana egaa kanarraa qulqullummaa namaa barbaachisaa. Amma fakkeenyaaf naannoo namoota vaayirasiin qabe irratti waa tokko qaqqabatanii namoonni vaayirasiin hin qabin harkaan tuqanii meeshaa ittiin nyaataa haa ta'u meeshaa adda addaa harkaan qabatanii yoo namni vaayirasiin hin qabatin hin qabin sun yoo dhaqee sana qabate hin qaba jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf namni iddoo namoota vaayirasii qaba sana jiraatu meeshaan adda addaa waan fe'ee laa ta'u horiillee fuudhee walitti kenna yoo ta'e waan qabatuuf qulqullummaadhaan eegamu waan vaayirasiin jiru kun kanaaf harka dhiqachuun barbaachisaadha. Egaa tokko lama jennee yoo kaafnu tokko hafuura waan namaatti walitti darba. Lama wal qabannaadhaan namni wal qabatee walitti dhiyaatee wal bira dhaabbatee yoo jedhe nama qaba. Egaa kanaaf uffata namaatiinis kophee keewwataniinis namatti darbuu danda'a yoo itti dhiyaatanii qabatanoo ta'e. Kanaaf qulqullina eegamuun harka dhiqachuun namarraa fagaatanii nama eenyuun qabe sanarraa dhaabbachuun gabaattis tahee lafuma hojiittis tahee lafa jireenya lafa kamittuu yoo haa ta'u kana ofirraa fageessanii eenyuu godhanii akka vaayirasiin sun nama hin qabne nama baraaruu danda'a yoo of eeganii akkasitti deema jechuudha. Egaa kan of ittisuun kan danda'u edda dhaqee iddoo namoota sana yookiin geejjiba keessatti autoobisii haa ta'u balbala innaa seenu namni dhibee kun qabe yoo qabate balbala sana yoo qabate innaa ol seene daddafee dhiqachuutu irra jira. Biyya guddate keessatti fakkeenyaaf alkoolii harka dibatan jira. Vaayirasii sana dadhabsiisaa namarraa kaasaa. Inni biyya hundatti waan hin argamneef wanti namni biyya hundaa jiru saamunaan harka dhiqachuudha. Daddafanii yoo dhiqatanii otoo vaayirasiin sun namatti hin darbin dhiqannaadhaan ofirraa hambisuun hin danda'ama akkasitti. Lammaffaa eenyuu biyya tokko keessa yookiin geejjiba tokko keessa yookiin immoo daldala tokko keessa namni hojjetu amma danda'etti walirraa fagaatee taa'utu irra jira. Wal harkas walitti hin kennin waliin qabatiin akkuma dammaa jedhe kana walirraa fagaatanii taa'utu isaan irra jira.
sana qaqqabatanii booda akkasumaan akka bu'anii iddoo danda'anii daddaffiin harka isaanii qachuudha barbaachisa jechuudha. Egaa mallattoo adda addaatiin namni dhibeen sun qabe koronaa vaayirasii jedhu kan qabe eenyu akeeka adda addaatiin as ba'a. Tokkoffaa kan nama hundaafuu walqixxee ta'u ho'ina dhagnaati. Kan biraa bowwoo mataa, dhukkubbii qoonqoo, nama immoo garaas teessisuu hin danda'a. Morma jalas ta'uu danda'a. Ijjis diddiimachuu danda'a. Funyaanis furrii gadi yaasuu danda'a. Kan akkasitti mul'isa. Egaa nama hundaafuu akka tokkoon ta'u namni tokko edda dhibeen koronaa kun isa qabe yookiin ho'a fi teessoo garaan teessisuu yookiin qoonqoo dhukkubuu akkasitti dhufuu danda'a. Garuu walumatti qabatti ho'a yookiin qoonqoo dhukkubuu, sammuu dhukkubuu yookiin immoo foon dhagnaa kun isa dhukkubuu waan akkanaatti mul'ata. Nama dadhabsiisas immoo dadhabinatti dhufa namoota kana baay'ee dhaguma isaanii guututti dadhabuu nama laaffisa. Kana malees immoo yoo dhibeen achi fagaatee deeme nama hafuura kuta. Wanti guddaan kan nama miidhee nama ajjeesuyyuu kan hafuura nama kutuu sanaadha. Suni gaadda ho'i sun qabee qoonqoo dhukkubee teessoon qabee bowwoo qabee sanarraa kan tarkaanfiin itti aanu inni gara badaatti yoo deemu ta'u hafuura nama kuta. Hafuura nama kutuu sanatu oksijinii kana namarraa hir'isa jechuudha. Oksijiniin kun namarraa hir'ise egaa sammuun namaas waan hunduu waan dadhabu. Kanaaf hospitaala keessatti fakkeenyaa fi oksijinii eenyudhaan namaa kennu qaabaan batiin namaa kennanii namni sun akka baraarratu godhu. Kanaaf wanti guddaan hamaansa hafuura nama kuta. Biyya alaa kanatti biyya keessayyuu biyyi dhiyaa kun wal qabatta addunyaa keessatti biyyoottiin dandeettii qaban akkaataan jireenya isaanii adda ta'e biyya keenyarraa adda ta'e kuni dhibeen kun waan wal qaqqabannaan hafuura walitti baasuun waan darbeef kanaaf adeemsa namaa mana dhoowwanii fakkeenyaaf addunyaanu kan irraa barate chaayinaa iddoo dhibeen kun itti ka'e kutaa biyya isaanii waan kan jedhu sanatti ka'e isaan kan gadi xinneessaniin waan namni akka balbala gadi hin baane itti cufanii jedhaniidhaan. Kanaaf egaa qunnaammii dhoowwuudhaaf akkasitti kanaaf biyyi guddatan fakkeenyaaf faabrikaan cufamee, geejjibni cufamee, xayyaarrillee cufamee, mana bunaa cufanii, mana hoteelaa cufanii akka kun hundumtuu kan ta'eef akka namoonni walitti hin dhufneedha. Namoonni walitti dhufuu hambisuun isaanii dhibeen kun akka hin facaane hir'isaa. Achinis yoo namni immoo dhukkubsate namoota biraa hin qaqqabanne dhibeen kun achumarratti citee vaayirasiin kun achumaan citee akka fuudhan biyyi guddatan kun akka mana hundumaa mana adda addaa fakkeenyaaf biyya adda addaa akka Xaaliyaanitti akka Faransaayitti akka Cheekiyetti nama dabareedhaan fakkeenyaaf akka Beeljamitti yoo fudhannee ilaalle sa'a walakkaa tokko nama tokko kennaniif amma inni bitatee bahutti nama biraatti seenu. Akkasitti immoo warra horii immoo namarraa fuudhu midhaan bitatte sana maggaarrajaatti tolchanii fuuldura isaa godhanii akka hafuurinaa walitti hin baane godhanii akkasitti dhibee kana hambisuudha godhanii garuu biyya keenyatti baay'ee rakkisaadha wanna kana naannoo keenyatti baay'ee rakkisaadha garuu namni kana akka sirriitti fudhatee wal dhaggeeffatee gorsa dooktorootaa gorsa ogeessa hojii yookiin bulchaan waan dabarsu kana dhaggeeffatee akka walitti hin dhiyaanne akka walitti hin goone godhu. Maatii tokko keessatti immoo dhibeen kun nam tokko qabaatee yoo jiraate dhibee sana hambisuu hin danda'u mana sana keessatti waan mana tokko keessa waan jiraataniif hafuura waan waliin baasaniif kanaaf isaan achumatti akka gadi bahanii nama hin qabsiifne
maatii sana silaa hambisuu hin dandeessu. Keessumaayyuu waan warroota manguddootti waan jabaatu malee ijoollee irratti akka salphaanuma tahee darba. Hin qabu jechaa miti kana jechuun ijoollee sinuma qaba garuu akka nama umurii isaatti jedheetti ittiin jabaatu. Egaa namoonni kun mana sana keessatti yoo qabame abbaan itti jabaate fakkeenyaaf hafuura kutuu itti jabaachuu dadhabina laafuu yoo itti dhufee sana warra kalkaana nageenyatti bilbilanii waan akkanaa jedhu sana booda sadarkaa sana booda hospitaalatti galchuun hin dhufa. Kana baay'ee dhoowwuun hin baay'ee rakkisaadha dhoowwuun hin danda'amu. Maaliif mana tokko keessa jiraatu waa tokko wal qabatu haa ta'u malee amma danda'etti manuma tokko keessatti walitti dhiyaatanii akka hin teenye walitti dhiyaatanii akka hin rafne waan akkanaa kana gochuun hin barbaachisaa. Akkas gadi xinneessuudhaaf malee hambisuu hin danda'u. Nam tokko mana tokko keessatti qabamnaan inni kaan isinuma qabama jechuudha waan hafuuraan darbu. Walitti dhiyaatanii dhaabbatanii dabaree eeggatanii harka dhiqachuudha walitti dhiyaatanii dhaabbatanii kunuu dhibee sana daddaffiidhaan facaasuudha waan ta'eef wanti guddaan walirraa fagaatanii dhaabbachuu faca'anii dhaabbachuu yoo xinnaate meetirii tokkoof walakkaa amma meetirii lamaaf walakkaatti walirraa fagaatee namni tokko tokko dhaabbachuudha. Keessayyuu namni wal hin beekne maatii tokko keessa hin jiraanne hojjataan mootummaa warri loltuus haa ta'u namni daldala adda addaa keessa hojjetanis haa ta'u yookiin immoo namoonni gabaa dhaqanis akkasitti walitti dhaabbatanii keessayyuu daddaffiidhaan dhibee facaasuudha ta'a. Harka dhiqannaan duwwaani qulqullummaa of eeguun duwwaani walirraa fagaata. Walitti dabalannaadha malee wanti tokko duwwaan nama hin baraaru sanarra. Walirraa fagaatanii dhaabbachuu harka dhiqachuu kanaan ta'eeti malee tarree galtee dhaabbattee harka dhiqachuu jette achitti facaasaa jirta jechuudha. Kuni akka sirrii hin taane tuyyuu dhibee sana daddaffiidhaan facaasa jechuudha. Kanaaf harka dhiqachuun gaarii walirraa fagaachuun itti dabalee waan guddaa waan caaluuf akkas gochuutu irra jira. Waan hafuuraan darbuuf waan qabannaadhaan darbuuf walirraa fagaatanii dhaabbachuutu irra jira. Egaa sababa keenya fi akkan duraan dubbadhettu qulqullummaadha dhibee kanarraa nama baraarsu qulqullummaadha addaan fagaatanii dhaabachuu taa'uudha harkaa wal qabachuu dhiisuudha. Kana sabni utoo ogeessa nageenyaa duwwaa irratti hin dhiisin sabni gochuun kan irra jirudha. Ogeessonni immoo dhibeen kun dhugaatti qoricha waan hin qabaanne fi saba gorsuu irratti harka guddaa yoo dabarsan baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf dhibeen kun doktorootatti waan darbuuf doktoroonnis namoota akkan eddammaa kaasetti hafuurri citee hoo itti jabaatee jedhe kana kalkaalutu isaan irra jira. Innaa kalkaalan kana of eeggannoo guddaa fakkeenyaaf eenyuu funyaan hin cufatan jira isa keewwatanii harka isaanitti keewwatanii manaxirii muujatti keewwatanis of eeganii namoota sana kalkaalutu irra jira. Namoonni immoo mana qorichaa naa dhufanii keessayyuu wanti guddaan fageenya walirraa taa'uu yoo qufa'an immoo akka namatti hin facaane gochuu waan afaanitti keewwatan kana hafuura facaasuu dhoowwu kana doktorris dhukkubsataanis akkasitti kaawwachuutu irra jira. Lafa teessuma taa'anii doktora eeggatanitti immoo yoo xinnaate meetirii 2 walirraa fagaate ta'a. Doktoroonni biyya keenyas akkasumatti nama eegdu godhanii halaalatti godhanii malee namni tarree galee dhaabbatee yookiin immoo namni immoo dhaqee achi iddoo sana lafa eeggannoo sanatti baay'inaan teenyaan innuu dhibee sana baay'isu waan ta'eef waan akkanaa kana kuni qobaatu gochuu hin danda'u ogeessi kalkaalati mootummaa wajjin tolchee namoonni akka itti eeggatan bal'isee sana gochuudha. Mootummaanis waan itti gaafatamummaa qabuu fi doktoroota waan akkanaa kana qaqqajeelchuutu irra jira. Lafa namni walirraa fagaatee taa'ee eeggatu. Namoota immoo fakkoon dhibee kanaa irratti mul'ate mana kalkaallaa addaatti kalkaalutu jira. Namoota warra kaanirraa addaan baasee. Kun egaa doktorootas of eegutu isaan irra jira. Dhukkubsattoota isaanis eegutu irra jira. Namas immoo kan barsiisuu danda'anii alaala dhaabbatanii akka namni walitti hin dhiyaanne nama godhanii
akkasitti ta'a jennee lafa namni irra taa'u faffageessanii yoo dandahame marcuma kaa'anii fi walirraa meetirii lama akkana fageessanii taa'anii dabaree isaanii haa eeggatan. Namoota qulqulluu dhibee biraatii dhufanii iddoo biraatti. Namoota dhibee akkasii qabaatanii dhufanii iddoo biraatti kalkaaluu barbaachisa. Doktoroon kana akka seeratti lafa keewwatanii dhibee kana gadi xinneessu akkasii kalkaalutu irra jira jedhagaa kan dhibee kana xinneessuu danda'u. Dhibeen kun nama hunda qaba. Nama hunda qaba. Jaarsaa, jaartii, dargaggeessaa, daa'ima hunda qaba. Garuu eenyutti jabaata yoo jettanii namoota umuriin isaanii 60 sana olitti akka biyya lixaa kanatti fuunee ilaalle biyya guddateetti fuunee ilaalle namoota umurii isaanii sanaa ol ta'e keessumaayyuu namoota dhibee sombaa qaban, dhibee sukkaaraa qaban, dhibee onnee qaban, dhibee kalee qaban yookiin immoo dhibee adda addaa akka naqarsaa qaban kana yoo dhibee kun isaan qabee irraa baraaruun isaanii baay'ee rakkisaadha. Baay'ee caali namoota kana miidha. Warri dargaggeessaa immoo dhibeen kun akkuma vaayirasii akka biraa warra qufaa nama qabsiisu waan akkasii yoo ta'u namni humni isaa jabaa, namni dargaggoon dubartii dhiiratti ta'e ijoollee ta'e dhukkubsateetuma dhibee kanarraa baraarrachuu danda'a. Garuu namoota tokko tokkotti itti jabaata wanti duraan dursee dhibee qabaniif itti jabaata. Ilaa dhibeen kun humnas nama ilaala. Namni immoo amma dandeettii isaatiin nyaatas utuu dhukkubsatinis edda dhukkubsatee godhata. Keessumaayyuu edda dhukkubsatee nyaata humni isaa danda'u amma danda'ametti nyaata adda addaa bitatee nyaata sanoo nyaate gaariidha. Kana biratti immoo ho'i dhagnaa waan ol ka'uu fi bishaan dhagna keessaa waan nama bahuu fi yeroo hedduu bishaan dhuguutu irra jira. Nyaata immoo utuma nyaata nama dhoowwaa dhibeen kun tormanni nama dhoowwuu nyaata amma danda'anitti xixinneessanii nyaachuudhumatu irra jira. Jechuun otoonuma isa dhoowwuu. Egaa dhibeerraa nama hambisu yeroo hundumaa nyaata. Nyaanni yoo qabaanne nyaanni yoo xinnaate namni akka humna isaatti akka dandeettii isaatti nyaata bitata. Akka burtukaanaa, akka loomii, akka muuzii waan akka adda addaa kana yoo nyaatani jabeenyatti dabala jechuudha midhaan isa nyaata irratti. Kun waan dabaluufi waan akkasiisan akka nyaatanidha. Immoo qaama isaaniitiin mana keessattis midhaan sana nyaatanii warraaqina yookaanii dhagni isaasiin kokottaa mana keessatti ciisuu duwwaas osoo hin ta'in yoo dandeettii qabaatan akkasitti deemudha. Egaa waa hundatti walitti qabnee yoo ilaalle nyaanni barbaachisaadha. Dhibeen kun otoo nama qabinis edda nama qabees dhugaatiin barbaachisaadha. Keessumaayyuu dhugaatiin baay'ee barbaachisaadha. Maaliif dhagna namaa nama goggogaa dhagni keenya immoo akka wonnee akka jiru hundumtuu sammuun keenya illee bishaan waan barbaaduuf kun sirri kaleen keenya waan barbaaduuf bishaan amma danda'ameet bishaan qulqulluu dhuguudha barbaachisaa. Walumatti qabatti egaa amma danda'etti amma humna isaatti namni of kakkaalutu irra jira jechuudha waan kana. Maaliifiin dhibeen kun qoricha kana jedhee kan hin qabne waan ta'eef egaa waanuma amalni namatti fide kana qajeelchanii sirriitti duukaa bu'anii of kakkaaluudha barbaachisa. Kanuma tu gaa nama baasa jechuudha. Egaa dhibee kana kan ofirraa hir'isuu hin danda'amu yoo jabaatanii of kakkaalanidha. Warri biyyoonni biyya lixaa warri biyya humni isaanii guddate dhibee kana mootummaa murtii adda addaa dabarsee akka namni gadi hin baane akka namni waliin qunnaamne nama dhukkubsateef immoo waan barbaachisu kalkaala gochuu danda'a. Biyya keenyatti hospitaali sana gochuu danda'us hospitaalis ammas nama mana guddatu saba mana guddatu jiraachuu dhabuus hin danda'a. Kilinikiin amma jiran sana gochuun jiraachuu dhabuun ni danda'a. Meeshaan immoo nama kalkaala xinnoodhuma ishii namni akka baraarratu godhamu kana akka oksijiinii kana waan biyya sanatti hin argamnee fi wanti guddisee sabni keenya gochuun irra jiru qulqullinaan of eeggachuu
walirraa fagaatanii dhaabbachuu gabaafaa dhaqa nama fakkeenyaaf walitti dhiyaatanii dhaabbachuu amma danda'ametti sanoo godhanii ani warra kalkaalu caalayyuu sabatu gochuun irra jira sanatu gochuun irra eegama jechuudha. Gorsa kana argatanii bulchaan immoo gorsa kana yeroodhaa gorsee warri nama kalkaalan kana yoo godhanii dhibee kana gaa addunyaa wal tahanii dhibee kana mo'achuun danda'ama malee biyyi tokkichiin sabni tokkichi mo'achuu waan hin dandeenye fi kana gaa kutatanii yoo akkas godhan malee walakkaa takka kana godhaa takkas godhaa dhiisanoo waan hin taaneef akkasitti jabaatee sabni keenya sabni addunyaas yeroodhaa walirraa dhaggeeffatee amma fakkeenyaaf chaayinaa irraa muuxannaa adda addaatu argame akka isaanitti dhibee kana gadi xinneessaa deemanii fi biyyoota dhibeen kun akka haaratti calqabee isaan irraa muuxannoo sana fudhatanii akkaataa itti dhibee kana gadi xinneessan walqunnaammii sabaa akka dhaabbatu jedhan biyya adda addaa takka lixaa kanatti godhamaa jiru kanatti akkasoo godhan dhibee kun gadi xinnaata kun egaa jechuun saba addunyaa hundatu gorsa kana fudhatee dhibee kana ofirraa gadi xinneessuu fi amma balleessuutu danda'amaagaa kanagaa waan walumaan hojjetan jechuudha. Kanuma jechuudhaan barbaade sabni keenyas namni keenyas kana walirraa hubanne akka ogeessaa abbaa qorichaatti kana dabarsuudhaan barbaada saba keenya fi egaa hunda keenya rabbi walumaan nu baraaru balaa hamaa kana dhibee hamaa kana nurraa dabarsu kanuma jechuudhaan barbaada. Egaa dhumarratti abbaa dhumatuuf eegaa maatii isaa eegaa akka kana gochuu danda'u hunduma keenya irraa eegama jechuudha. Rabbi gaa hunda keenya baraaruun jedha dhumarratti.